namoonni tokko tokko arraba ofii too'achuu hin dandeenye ka amantaa kamiyyuu bakka hin buune namoonni uumamaan yakkaa fi yakkamaaf uumaman amantaa namootaatillee ka bira dabreen mootiyyuu mootii anbiyaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaa balleessuudhaaf yaalan namoota san muslimni bakka jiru hundattuu dhimma akkanaa kan hin obsinee fi ka irrallee hin dabarre tahuu beekanii qaamni yookaan dhaabbanni bakka bu'aa muslimootaa manni marii dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaadha seera fi heera irratti hundaa'ee karaa nageenyatiif seeraa kan dhiheessu ta'uu fi murtii isaa malu kan argachiisu ta'uuf hordoffii dhumaa godhuu isaa kan itti fufe ta'uu asirraa akka beeytan carraa kanaan isinii ibsuu barbaada. Ibsi majlisa Itoophiyaa kun gahaadha maalirra jira fakkeenyaaf gurbaan biyyaa baqatee akkas ta'e waan jedhu waan ajandaa dhiheenya kana kaa'ame kana irratti jechuudha. To'atame moo hayyama jeequmsa kaasuutu kennameef namoota kana kaffaalus ta'ee namoota isa fakkaatan kan namoonni hedduun eegaatiin jiran tokko isa kana jechuudha. Maaltu deemamaatiin jira wanni kun mata duree sooshaal miidiyaa taa'ameeti jira haga tokko ajandaan inni barbaade itti milkaa'ameeti jira. Keessattuu karaa TikTokiin hedduu wanti kun babal'ateeti jira. Duuba fedhiin gurbaa kanaa haga tokko milkaa'eefiiti jira. Haga sadarkaa gartee itti uummanni walloo maaliif gargaarama jiru. Takka irra gaheeti jechuudha. Akkaataa inni amma itti deemaatiin jiru jechuudha. Mee kanarratti nuti ammoo maarraa of qusachuu qabna. Sadarkaa itti gartee amma fakkeenyaaf karaa TikTokiin deemamaatiin jiru haga alaabaa gubuuraati. Alaabaa fi kaffaaloo hoo maaltu walitti fidaa kan jirus mee haga tokko yaadaan isinii qooduun qabaa jechuudha. Kanaaf durabduu moobaala biraayii bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jira. Jalqaba irratti ibsa majlisa Itoophiyaa irraa kennamedha. Kan afaan Amaaraatii afaan Oromootiin illee kenname jechuudha. Kun pirezidaantii majlisa Itoophiyaadha. Sheek Haji Ibrahim kan dubbatanii keessa jechuudha. Kan afaan Amaaraatiin illee dabreeti jira. Seeratti dhiheessuudhaaf karaa seeraatii irratti hojjetuudhaa fi namoota akkanaa kanneen isa qofa miti kan isaan wal fakkaatullee irratti hojjetaa jira. Karaa seeraatiin tarkaa fudhatuudhaaf halkan guyyaa irratti hojjetaa jira kan jedhudha jechuudha. Ibsi isaanii jechuudha. Ibsi kun gahaadha kan jedhudha. Amma yeroo hedduu akkam seetan waan kana waa'ee gurbaa kanaatiin wal qabatee fakkeenyaaf waa'ee kaffaaloo jechuudha. Waa'ee kaffaaloo kanarratti amma dhugaa dubbachuu fi wanni kuni waan akkaataa inni fedhu akka nuti amma itti dubbataatiin jirru akkaataa nuti amma itti deemaatiin jirru kuni akka inni fedhu tahuu osoo beeynu godhaati jirra beeka asirratti wanti tokkoon isin hubatuu qabdan jechuudha. Fedhiin gurbaa kanaatii fi namoonni isa fakkaatanii fakkeenyaaf amma kaffaaloo mahaa jennu jechuudha. Haga sa'aatii amman kanaatti illee waa'ee kanaa irratti inni kan barreessaa jiru. Fedhiin isaa jalqabuma jechuudha. Waa'ee kanaa irratti akka gartee mata duree ta'uu barbaadan, akka gartee mata duree ajandaa dubbiidha ta'uu barbaadan. Gurbaa kana keessattuu fakkeenyaaf akkaataa jalqaba irraa akkaataan itti hojjetaatiin ture jalqaba paastarii ture akkasiidha. Paastarii Oromoodhaa ture gaafa sanillee waa'ee amantii isaa irratti hojjetu osoo hin tahin amantii biraa amantii kiristaanaa keessaa amantii Protestaantii fa'aa irratti duulaati ture. Karaa yeroo ammoo takka Protestaantii ta'eeti amantii Ortodoksii irratti duulaati ture. Haala akka isa irratti hojjetaati ture. Jalqaba irra jechuudha. Tokko amma jala maal ture fakkeenyaaf akka waan warra kaabaa kanaaf deebisaa kennaa jiruu fakkaatee nuti gaafsan goota kenna maalii kenna jedhe. Tokko wanni Oromoo keessatti badaa ta'e kan jijjiiramuu qabudha. Waan arrabsoodhaan deemu abbaa barbaade haa ta'u. Hatta warra kaabaa kana haa ta'u. Waan arrabsoodhaan deemu waan ofii jibban takka namarratti jaalachuun tokko wanni Oromoo keessatti hamaa ta'e. Keessattuu immoo karaa TikTok kana fudhaa. Ati goota ta'uudhaaf, ati beekaa ta'uudhaaf, ati faarfamuudhaaf fi dirqama yoo gosa namaa maqaa dhooytee arrabsoodhaan dabalteedha jechuudha. Nama san akkaataa waan inni hojjetaa jiru, waan inni godhaa jiruun fakkeenyaaf siyaasaan gocha inni jedhan jecha inni jedhe saniin dirqim gootee qeequu dandeessa jechuudha. Gosaan akkasitti abaaruun maaliidhaan osoo hin taane jechuudha. Wanni nu keessatti aadaa taasisanidha. Namuu cilaacha dadhabaa kennaa fi akkaataa kenna bareeti kallattii saniin dhufee gaafa biraa immoo dhufee numa godinaaf godinatti amantiidhaaf amantitti asuma dhufee nu jidduutti fanjii akkana kana darbaa jechuudha. Diinni illee yoo fakkeenyaaf nu qoqqooduudhaaf fi akka fedhe nu bittinneessuudhaaf fi nurra mataa nu taa'uudhaaf waan irratti hojjetuudhaaf kan deemu yeroo karoorfatetti kallattii bakanaan dhufeeti garee tokko arrabsiisee garee tokko ammoo faarsee gareen tokko kanaaf harkadha gareen tokko ammoo ka arrabsee harkadha gareen tokko ammoo ka arrabsamee harkadha akkasitti bakka sadiitti bakka afuritti nu qoqqoodeeti waan barbaade diraamaa barbaade nu irratti hojjetaa jechuudha. Tokko kanaadha wanti kallattii waan akkanaa kanaaf warroota qoshaasha akkanaa kanneenii fi wanni karaa bane jechuudha. Duuba gurbaan kun wanni isin jechuu barbaade maalinni amma gurbaan kaffaaloo jedhamuu fi warroonni isa fakkaatanillee haga dhiiqammattoon isaan barreessaatiin jiran hedduu akkuma isin beektan namni kenna yoo du'ee fi yoo waan akkana kana keessa seenedha. Laayikiin isaa komantiin isaa sheeriin isaa kan dabalu kan mee feesbuukni isaa jedhamee kan barbaadamu mee tiktook isaa jedhamee kan barbaadamu amman tanaa feesbuukni isaa hedduu barbaadamaati laayikiin isaa dabalaa jira. Laayikiin isaa duraan 150 60 waliin seene amma 1000 seenaa jira jechuudha. Kun amma isaaf akka gaariitti milkaa'eefii jira. Namoota uumamaan namoota uumamaanii bakka mata duree namaa yoo ta'e
jechuun akka fakkeenyaaf amma shayxaana ta'e amma namni guyyaa guutuu bakka yoo ofii isaatii waa balleessee nama ajjeesillee shayxaanatu akkas godha yoo jaartii ajjeesillee shayxaana yoo jaartiin jaarsa ajjeeftillee shayxaana jedhamuu beeku fi qaalii isaa godhe ammoo be'ee booda shayxaana nama gaarii ture bar shayxaana akkas shayxaana san ta'uu barbaada namni gariin akkaataa gartee bakka ajandaa mata dure akkas jedhee bara akkasa dhiibbaa akkasii uume waan gaarii amma fakkeenyaaf ati sabni kun maqaa kiyyaan ajandaa hin tahin jettee amma ofitti kanfatta fakkeenyaaf yoo tarii rabbiin amala gaarii keessatti ka'umu taate namni maqaa kiyyaan namni kudhammaa wal falma namni diidan maaliif wal falma jettee amma fakkeenyaaf ati nama ajandaa ta'a as keessatti yoo fakkeenyaaf seenaan na gaafatte hoo yoo namni natti aare hoo yoo namni na abaare hoo yoo gartee rabbi natti mufate hoo kan amma kana keessa jiran ammoo ka biraa ammoo inni namoonni amala shayxaana qaban kunniin inumaa mata duree yoo ta'e fakkeenyaaf hammi isarratti yoo mata dure ta'e mee amma fakkeenyaaf kaffaaloo kana laala jalqabarraa akkaataa inni amantii hundarratti yeroo kaan pirootestaantii irratti yeroo kaan gartee ortodoksii irratti yeroo kaan waaqeffataa fakkeessee yeroo kaan je'ee kallattii jijjiiratee akkaataa inni itti deemaatiin dhufe laala gaafa ati goota kiyyattee harka dhoytuu sanillee jechuudha. Namoonni akkanaa kunniin waan sanii gammadan duuba maalis jechuu barbaadeeti itti milkaa'eetti jira jechuudha itti gammadeetti jira akka gaariitu jira ooleef jira hidhamuu dhabuun ajaa'isaatii mitiin gaafa gartee silaa waan kana hundaan dadhabee waan kana hundaan gartee godhee dadhabillee jaartii tiyya waliin gartee akkas jaartii na jalaa fudhatan jeegaaf shugguxii ofitti qabu sanillee haga sadarkaa gartee itti ilaalama. Mee ilaalama namoota akkanaa kanneen jechuudha. Sadarkaa itti lubbuu ofiitiin bakka mata duree shayxaanummaa takka mul'ifatu fedhan namoota akkasii jira jechuudha uumamaan. Innaa itti milkaa'ee jira gurbaan kun maaliif mata duree godhannee jira nuti hundi kennayyuu jechuudha. Bakka hunda sooshaal miidiyaa nuti beekaa fi wallaalaan inumayyuu amma isaaf wanni guddoon qaraniin guddoon maalinni namoonni duraan gartee ajandaa isan godhani beeytonni gurguddoon hatta sadarkaa itti majlisni illee kun ibsa isaa baasutti jechuudha. Majlisni ammoo kara biraatiin ammoo as deemine majlisni ibsi majlisa gahaa miti. Ana akka kiyyatti jechuudha. Jechuun dhugaa akka jedhan kanatti yoo ka godhan ta'e sirriidha. Seera Itoophiyaa kan waliin beenu isaanii waan gahaa miti jedheef maalinni yaa jira kenna lijaarit gurbaan kun waggaadhaa waliif maneedhaa jira. Sabboonummaa hattaa warra biyya bulchullee leellisaati ture gurbaan kun lijaarit jechuudha. Mucaan kun Finfinnee keessatti guddateeti hedduu isaanii waliin gaafa duraa kan inni hojjetaatiin ture boodarra ammoo an dhiiga kiyyaa fi saba kiyyaa fi waan danda'u godhaa ka jedhu sabboonummaa irratti jechuudha kan xiyyeeffate lijaarit jechuudha. Duuba tuttuqanii miira keessa galchanii anis arrabsoo hin beeka jechuudhaan haga sadarkaa abbootii amantii arrabsuudhaatitti gahee jechuudha sirrii godhachuu kiyyaa miti. Duuba waa'ee amantii akkasitti dubbatee sa'a 24 hin turre jechuudha to'annaa jala ooluudhaaf. Mana murtiitii maaliidha akkasiidha seera maalii biyyi san keessatti yaa jara kennaan namoota gartee qoshaashaa sakkaramii akka kaffaaloo kanaa miti. Namoonni gurguddoon silaa gartee sadarkaa biyyaatiiyyuu hidhamuu miti biyyi sun silaa itti haajamtu beekumsaaf barumsaaf dandeettiidhaaf jijjiiramaaf waan hundaaf itti haajamtu iyyuu taraa poolisiidhaa gartee waan arge taraa poolisiidhaatiin seera maqaa seera sabsateetiin fedha paartii takkaatiin fuudhanii hidhan darbanii achi booda waan barbaadan keezii barbaadan itti haasawaniiti waggaa 2-3 booda yakkarraati bilisa fa'aa jedhanii gadi dhiisanii jechuudha. Biyya akkasii keessatti amma mee maal ta'eeti nama hawaasa walitti buusaa jiru nama miidiyaa kana guutuu walitti girgireessaa jiru nama as keessa gartee wallaalaa meeqaaf karaa badee wallaalaa meeqa walirratti duulchisaatiin jiru amantii meeqa akka walitti bu'amu godhaa akka godina walitti bu'amu godhaatiin jiru kana seera maqaa jiruuni maal to'atameetiin osoo jedhee fakkeenyaaf wanni kun tasgabbaa ture jechuudha. Garuu waan garaa nama nyaatu haga sa'aatii ammaa kanaatitti daqiiqaan sekoondiidhaan wal harkaa fuudhanii inumayyuu hamilee argatanii akkuma amma jenne kana kaa'amma fakkeenyaaf gurra argate namni hundi kan isan beene sarchi godheetiin suuraa isaa iskiriinshoot godheetiin footoo isaa akkas godhee naannessee namni kun fedhii isaati waan ta'eef akkasumatti karaa sanii milkaa'inaan deemaati jira jechuudha. Kana jechuun maal inni addeen gadala isin jedhee ture ergama biraatu duuba jira kan jedhu mee ati ofii keetiif waatu akkana laali. Haga daqiiqaa amma kanaatti namoota jeequmsa akkasii walitti kaasuu barbaadan maali garaagarummaan fakkeenyaaf lijaaridii fi gurbattii baalagee kana lijaarid inumaa dhugaa dubbachuu fi jeeratu arrabsee maal jedhee wanni isaan hin jedhin jiru shanyummaadhaan waan hundaa wanni isaan hin jedhu miira keessa galchaniitiin hagas dubbisan afaanii isaan baasaniiti deebi'anii osoo sa'a 24 hin gahin to'atanii haga gartee achi keessatti uleedhaan tumuudhaan miidhugsitti arran tana kun waggaadhaaf achi keessa mee gurbaan kun haga ammaa to'annaa jedhu ooluu dhabuu maal isinitti agarsiisa fakkeenyaaf mee maaliin maal jettee mee atama maaliin itti yaaddam seera akkasii amma fakkeenyaaf seeraan to'ataa jirra akkasiidha seerri akka fakkeenyaaf namni yoo dhugummaan kan jiraatu taate moo warra ergama biraatu duuba jira jemoo maal jettame an to'atamuu dhabuu isaa kana keessatti fakkeenyaaf waa meeqatu natti mul'ate duraanis jechuun haga tokko waa hedduu tokko isaan nan mul'achaa ture ammantan ammoo haga ammaa to'atamuu dhabuun
daqiiqa takkaafillee osoo gartee sakan hin jedhin inumayyuu mee qaama akkas na godhu laala mee seera akkas ta'u laala seera kamtu akkasiidha haga ammaatitti arrabsoo jecha ajaa'aa kana gartee afaan isaatti bahu gadai amma kanaatti barreessaati jira jechuudha. Kanaafuu waa'een ibsa majlisaa kana yeroo haala akkasiisanii wal biratti ilaalu ibsi isaanii jalqabumarraayyuu gahaadha jedheetiin hin yaadu. Kanaafuu majlisni silaa akka gaaratti irratti hojjetu qaba ture akka waan liqii gartee Itoophiyaa yookiin Ameerikaa Awurooppaa nutti godhanii akka waan mana murtii irra malee namni tokko to'atamuu hin dandeenye biyyuma nuti argaa jiru biyya beekaa meeqa hidhaa jirtu biyya beekaa meeqa seera malee ajjeesaa jirtu biyya seera beekaa meeqa gartee aspaaltii gubbatti fedha paartii tokko guutuudhaaf gombisaa jirtu kana keessatti seera hogguu jiran ittiin qaanfadhaa waan dhugaatu baali faallaadha kaa bakka dhugaadhatu seerri jiraate akkasuma jenna. Biyyi garumee seera kam fakkeenyaaf seera bar Jawaarii seeraan hidhanii fakkeenyaaf. Jawaar seeraan hidhame Baqqalaa Garbaa seeraan hidhame mararaa guddinaa guddaan kun fakkeenyaaf Taayyee Danda'aatu seeraan hidhamne kan biraa dhiisati. Kanummaan isaa qondaalli isaanii ministeerri nagayaa sun jechuudha. Qondaalonni fakkeenyaaf bakka bu'oota uummataa kan gartee warra Amaaraa sunni nu hatta kan akka Kiristaan Taaddala sun seeraan hidhaman yoo gara seeraatti as deemnu taate jechuu kiyya. Innaa fedha wanni fedha gartee nama tokkootiin. Wanni kun yoo gartee nama biraallee duuba jiraate keessattuu gartee wanni ajandaa godhannuuf maalinni dura tokkoffaa wallaalaan kana keessaan ajandaa akka hin godhannedha. Kabira ammoo garee biraattu duuba jira. Waan kana duuba garee biraattu an akkas jedhee nama garee biraattu duuba jira. Hooggansaatu duuba jira. Garee siyaasaa wayiitu duuba jira. Malee namoota qoshaasha akkana taraa kanneenii miti jechuudha. Inni biraa tokko ammoo biyyarra baqatee jira. Dubaay seenetti jira. Walumaa galatti biyya keessa hin jiru waan jirudha jechuun dhokatee jira miliqee jira waan jiru. Fakkeenyaaf ajandaa kana amma wannummaan nama duuba jira waa garee biraatu duuba jira wanni jedhuuf maalinni ajandaa kanatu deema. Ajandaa kana hedduu akka facaasu hin beekamu jechuudha. Wanni biyyarra ba'eef wanni Dubaay seene maali seenellee hin jiru jechuudha. Soba wanni kun ololaa jechuudha. Madda qabatamaa irraa hagammaatitti wanti argame tokkollee hin jiru jechuudha. Inni ifirraa nagaa manuma isaa keessa taa'etti hagammaatitti waan hawaasa yoo jechuun hawaasa keenya kanatu qaroodha dhugaa dubbachuuf namni afaanii miidiyaa irratti olola oofa malee lafarratti beeki namni keenya dhugaa dubbachuuf namni akka Itoophiyaadha. Lafarratti tasgabbaadhaan jiru dhugaa dubbachuuf miidiyaa maratti ololli deema mala jechuudha. Kama miidiyaa kun akka gartee lafarratti gadi hin buuneefidha namni illee kan inni gartee warwaatuuf jechuudha. Malee ololli ala deeme akkas deeme jettu kun sobaa jechuudha. Haa ta'uti kallattii seeraatiin hin turame nama gartee qoshaasha kanaaf maaliif seera mana murtii jedhan haa jennu malee kallattii seeraatiin irratti hojjetamaa jira kan jedhudha. Oduun kan jiru akkuma gartee ibsarraa dhageettan kanallee akkasuma harka lafa jiraatiin illee kan deemamaa jiru jechuudha. Kana biraatiin karaa TikTok kanaa waan deemaa jiru kanarratti. Yaa jira kenna wanni dhufu hundi abomboleetti kaatee abbatu jajalaa qabataa jiranii jechuun magaalaa keessa dhaabbattee ati yookiin qullaa dhaabbattee hawaasaan nallaalin yookiin namaan nallaalin jechuun dandeessu dhugaadha. Garuu ammoo karaa TikTok kana waan tokkoon argee kaleessa fakkeenyaaf warra Oromummaa isin jettan kana iyyuu samitti dhooyne jee warra alaabaa gubuu tokkoon argan. Kaffaaloo fi Oromummaa kaffaaloo fi alaabaa maaltu walitti fide namoota dhuunfaa garee yoo ta'e fakkeenyaaf garee yoo ta'e maaltu walitti fide gareedhaa fi kaffaaloo Oromummaa fi kaffaaloo maaltu walitti fide ani namoota akkana kanneen Oromoodha iyyuu jedheetiin hin yaadu diqaalaadha jedheetiin yaada yoo dhugaa feetan dhiifa malee naa godhaan. Nama yeroo duraatii fi jechuun waa'ee amantii qofa irratti miti gurbaan kun akkaataa itti Oromoon godinaan gandaan qabaleedha. Haga sa'aatii ammaan kanaatti jechuudha. Akkaataa itti bar hedduu wal danda'utu jira biyya isaan keessa yoo dhugaa feetan akka silaa amantii musliimaatitti Oromoon musliimaa amantii isaa irratti taphan beeku. Amantii biraatiin waliin qabsina nam tokko fakkeenyaaf ijoollee amantii biraa hordoftan namni amantii birootu akkasii namni amantii birootu akkasii isimmaa akkasii taane akkas jechuudha. Namni akka musliimaatitti fakkeenyaaf akka musliimaatti musliima ofuudhaas musliimni sila yoona kaffaaloon dhugaa feetanii sila lubbuun hin jiru yoona wal danda'u namni duraa fi duuba laala. San duuba illee ebalu nama duuba namatu jira nama waliin namatu jira nama duuba ammoo namatu jira wal danda'a walii beeka kana laala namni biyya keenyaa bar sila har'a sila bar warra kaabaa kanaa fi Oromoo akkaataa siyaasa irratti hojjetamaa jiru sila qaxoo walii bahee barbaangaadha wal nyaatame sila haala san hunda maalinni obsa waliin jireenyaadhaa fi agartee wal tuffateetumaan seera irratti akkas obsa qaba namni keenya wal danda'a. Akkaataa silaa amantii musliimaatitti akkuma addunyaatitti jechuu kiyyaa beeksila. Akka addunyaatitti silaa yoona biyyootuma gartee seerri eegamu kan poolisiin akkasuma marfamanii amma namoota quraana guban tokko faan agarre. Yookiin ammoo nabiyyi alayhi salaatu wassalaam maqaa xureessuudhaaf yaalan jechuudha. Akkasumatti lubbuun isaanii hin baatu jechuudha. Silaa yoona lubbuudhaan hin jiru. Akkaataa jechuu kiyyaa akkaataa seera fakkeenyaaf amantii musliimaatti taphan beeku manni musliimaa waan amantii isaa irratti nabiyyiin isaa tokko jechuu alayhi salaatu wassalaam. Wanni amma karaa TikTokiin deemaatiin jiru waan hedduutu akka nama qaanfachiisuudha. Alaabaa fi Oromummaa wanni wal fiduu jiru.
warroonni kana sababa amma maal seetan lama kana keessatti tokko tapha gartee basaastonni warri duraanuu hulaa banaa barbaada yookiin ammoo gochuma kana duraanuu namni warri waan kana goosise as keessaanii ibidda qabsiifataa jiran jechuudha. Ni amma fakkeenyaaf kaffaalumaa fi alaabaa maal tole fideedhaan kana jabsiisan. Kaffaalutu alaabaatti kennate moo alaabaa san gartee kaffaaloon qabatee qabsoo inni gartee fakkeenyaaf musliima irratti godhaa jiruu fi yookiin ammoo akka Oromoo godinaan wal nyaatu kan inni godhaa jiru santu alaabaa kana qabatee ittiin qabsaa'aa jira moo maal jechuudha fakkeenyaaf. Alaabaan waan biraati. Amantiin waan biraati jechuudha. Inni nama dhuunfaa kana keessatti meeqatu jira kan basaasummaadhaan kan bobba'ee kan gartee yookiin isumayyuu jalqaba waan kanaaf eegalchiisee hedduutu jira. Wanni isin beekuu qabdan kan ammoo situ qaroomatee irraa of eeguu qaba. Kan biraa ammoo jazbaa fi raatoo itti dhamaatutu jira. Jazbaan akkasii sunis jechuudha. Kana keessaan sababaa godhatee ammoo kan keessa dhatte diqaalaa hedduu jira. Kan akka kaffaaloodha jechuudha. Dhiifa malee naa godha jechuun diqaalummaan arrabaa miti hin beeka. Garuu ammoo kashanyiidhaan nun ta'in jechuu kiyya. Fakkeenyaaf ijaarama tokkummaa kennaa hin barbaanne hedduutu jira waan ta'eef kana keessaan sababaa godhattee bakka nuti akkas malee kana malee waan waliin fakkaanne waan walitti hin deemne jechuudha. Yoo qeequu barbaadde yoo abaaruu barbaadde yoo waan fedhachuu barbaadde kaffaaloo yoo garee ta'e yoo garee isaatii waliin kaffaaloon kutaa tokkollee bakka bu'eetiin yookiin ammoo namni gartee kutaan isa akkas naa godhi jedhee hin jiru. Amantii tokkollee bukkee amantiin biraa kan akkas naa godhi jedhee hin jiru jechuudha. Garee isa fakkaatuu fi isa qeequu barbaadde dandeessa. Yoo isa ta'e isa dhuunfaadhaan qeequu dandeessa yookiin ammoo garee qabaate garee isaa waliin qeequu dandeessa jechuudha. Ka kanarraa fi kan biraallee isumaa waliin kaalkuleet godha, isumaa waliin hisaabaa, isumaa waliin walitti hisaabaati akkasumatti laala warroota amma keessattuu ganda TikTok. Amma TikTok keessaa beekan malleen qabbanaa'u maaliif argatan kaa jaddaa kana malee folloon jiru. Yoo waan akkana kana ta'e malee mee amma alaabama gubu'aan baram kallattii kamii walitti dhufaadha fakkeenyaaf. Wanni ammoo waan kana hunda fide maalinni warra majlisaas haa ta'u warra seeraallee haa ta'u yoo dhuguma seerri kan jiraatu taate lijaarri sa'aatii 24 osoo hin guutin jarri olola irra bantee warri kaabaa kun halkanii guyyaa iyyitee fuudhanii hidhan jechuudha. Waggaa oliif achi keessa jira. Mana murtiitti dhiyaatee mana murtiitti murteesseetii miti beeki. Waggaa oliif achi keessatti hidhaa taa'u jira jechuudha. Qoshaasha akkanaa sana ammoo tan gartee fakkeenyaaf wanni afaan isaatii bahee sadarkaa addunyaatti waan isa jiraachisuu miti jechuudha arran tana. Maal afaan Oromoo ta'eedhaaf yoo gartee arrabsoo ta'uudha arrabsoo irraa kan jijjiiramu ta'e malee jechuudha. Kanaafuu waan kanaaf kan karaa banee ibsi majlisaa kun gahaa miti ture. Osoo kanaan goone irratti hojjeteetis goosisuu danda'a ture. Maali garaagarummaan lijaaratiif akkas ta'e dhugaa dubbachuuf mucaan sun yoo oromummaadhaan hidhame jedheeti yaadaan arrabsoo yookiin ammoo amantii namaa xiqqeessee maali sun ta'e oromummaadhaan hidhame lijaaree jechuudha. Haga raatiittaan hedduu namarra hedduu garaara nyaata. Maaliif argaati jirra kaa waan haga amma gurbattiin baalageen tun haasoite haga gurbattiin baalageen kun akka nuti godinaan wanni gurbaan kun haasee bara dhimma amantii qofarratti ilaalina haga daqiiqa amman tanaatiitu waan barreessaatti hin jiru olola inni qabsaa'u irratti kaleessaa irratti har'aatti irratti oofaa jiru olola inni akkaataa itti godinaan namni jalqaba gadi bahee bar miidiyaa irratti waa'ee akkuma kaleessa illee isin dubbadhee ture viidiyoo kiyya kaleessaa irratti waa'ee uummata maqaa shana jedhu gartee shirri meeqarratti hojjetameetiin qe'ee nama meeqaadhaa barbadoote arsii bahaa aanaa shirkaa keessatti inni nuuf beekee arsitti dhaladhee jira jechuun arsii shirka keessa dhaladhee jira. Karaa tokkoon akkaataa haasawu gurbaa kanarraa kan inni argee namoota gartee dayyuusa Oromoo Musliimaati saahiba qaba. Dayyuusatu jira beeka Oromoo Musliimaa kana keessa illee dayyuusa uumaan beeknetu jira. Fakkeenyaaf kaffaaloon maal akka ta'e Musliima sirriitti beeka. Maatii Musliimaa keessa dhalate jara kenna. Gaafa inni fuudhee nu gartee fakkeenyaaf kan cinaa dhaabbate. Gaafa inni dhiyoo gartee ani waan jaartinti akkas nagoota shugguxii ofitti qabu eenyu kan isa jajjabeessaatiin gartee isa gargaaraatiin ture eenyuun guutumatti kaffaaloon waliin dhaabbataatiin ture eenyuun. Ijoollee musliimaatti irra guddaa jechuun ni dandeenya jechuudha. Maali oromummaadhaan yookiin ammoo gartee kaffaaloo waan kiristaana ta'ee fi waan musliima ta'e kana namni isa quba qabu hin jiru. Bar namni Oromoon kana quba qaba mee jira kenna. Oromoon dhugaa dubbachuu fi gaafa wantoonni yartuun akkanaa tuniin ajandaa akkanaa kana jibba akkanaa kana warri gartee gara shayxaanummaa akkanaa kana qabu jidduutti facaasuudha malee yeroo kan Oromoo waan akkanaa kana wal jala ilaalu jechuudha. Feetu ati kiristaana ta'uu fi musliima ta'uun dhimma dhuunfaa keetii. Ati beeti kiristaana deemteetiin gartee waaqeffatuun dhimma dhuunfaa keetii. Musliimni masgiida dhaqeetiin akkaataa gartee amantii isaatti geggeeffatuun dhimma dhuunfaa isaa Oromummaan biyya walitti qabna Oromummaan sabummaa walitti qabnu kan biraati jechuudha. Kanaafuu gurbaan kun osoo hin jaalatin akka fedhiin isaa kana ta'e osoo beeknu fedha isaa guunnee ajandaa ta'eeti jira mata duree ta'eeti jira. Karoorri isaallee kanuma milkaa'ee fiitilla jira jechuudha. Waan karaa TikTokiin deemutti jiru kanaa fi waa'een kaffaaloo an wal qabata jallee jedhee yaadu namni ammoo amantii isaatiif dallanuun amantii isaatiif haaruun amantii isaatiif mukatuuni dirqama. Keessattuu mana musliimaa amantii isaa irratti Nabi Muhammad alayhi salatu wasallam maqaan Nabi Muhammad tuqamee qoosaan beeku. Garuu ammoo as keessaa waan gartee akkaataa kana beekuuf ammoo inni illeen musliima keessa dhalate musliima keessatti guddatee arsi dhaladhe jireetti jira fakkeenyaaf musliima keessa dhalatee guddate waan ta'eef ni beeka gara kaaniin
ijoollee dayyuusa qaba fakkeenyaaf kan amantii musliimaa hordofan saahiboota isaa jechuudha. Karaa kaaniin ammoo inni immoo Arsii keessa dhalatee guddate waan ta'eef kana fayyadamee akkaataa itti maalii miira keessa galcha ummata kana maalii miira keessa galcha ka jedhu sirriitti beeka sirriitti hubatee jira waan ta'eef sirriitti beeka waan ta'eef karaa kanaan dhufa jechuudha. Haga daqiiqaan amma isiniin jedhu kanatti wantoonni inni barreessaatiin jiru wantoonni inni gochaatiin jiru maaliifi inumayyuu amma xiyyeeffannaa argatee isaa fi warroon isa fakkaatu gareen isaa sunnii jechuudha. Xiyyeeffannoodhaan akka gaariitti irratti oofaati jiran jechuudha. Kanaafuu nuti illee kana beeknee namoota biraa akka waan kana babal'isuudhaa fi waan hin jirre walitti laaqan baddaalagaadhaan namni kun godina tokkollee kan bakka bu'een qabu aanaa takkaallee kan bakka bu'e gosa tokkollee kan bakka bu'een qabu baalageen bakka buuti baalageen ufuma bakka buuti godinni aanaan isa ergate gandi isa ergate amantiin isa ergate hin jiru jechuudha. Garuu gareen isa jaalatu jira gareen ammoo isa erga kamni keessa duuba jiru ka jedhu sana ammoo ofirraa ilaaluun sii qabdi jechuudha. Situ qaroomatee ofirraa ilaaluu qabaa jechuudha. Ammallee maal fedhaa kaayoon isaa waan jedhu tokkoffaa waan nuti irratti xiyyeeffatu qabnu maal inni nama tokko maal fedha inni kaayoon isaa maali? Kaayoon isaa akkaataa amma itti jiramu kana mata duree ta'uudha. Wallaalaa gowwaadhaadhaa fi ajandaa ta'eeti jira. Karaa kaaniin ammoo basaastuu gartee mindaan kafalamee fi sooshaal miidiyaa kanarra facaate kan gartee kibriita fudhateetiin ibidda qabateetiin fiiguu hundaafiyyuu karaa baneeti jira jechuudha. Kana hundaafiyyuu nuti ammoo kana beeknee kanarratti of eeggannoodhaan deemuu qabna. Warri majlisaa akkuma ibsa kennan kanatti warri seeraallee yoo akkuma ji'ame kanatti ammoo wanni tokkottiin warra seeraa calalleen warra majlisaati. Yoo abbaan jala tuqate ormi namaaf bilcheessaa jechuudha. Kanaafuu yoo warri majlisaa dhugumatti jala deemee faana bu'ee mee akkuma jiran kanaa ta'u karatti seeraatiin irratti hojjetanii karaa mana murtiitiin waa godhanii karaa saniin seera jala kan oolchan taate namni kun amantii lafa amantiin akka walitti bu'amu godhaa jira waan ta'eef akka hawaasni walitti bu'u godhaa jira osoo babal'atee gara biraatti barama as keessaa wallaala meeqatu jira sababa isaatiin gartee kan amantii biraa akka waan kaaffaaloonii ergama amantii sanii qabateetiin dhufe yookiin ammoo akka waan gandawii qabatee dhufe saba saniitiin gandarratti guutuu duratti saba godina guutuu duratti yookiin amantii guutuu duratti duulaatiin jiru hedduutu jira waan ta'eef kun akka gabaabbatuudhaa fi yoo irratti hojjetanii akka gabaabbatuufi har'an tanaa hayyoota hawaasni jaalatu osoo namoonni akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaallee jalaa hin hafin kalkan guyyaa waa'ee sabaatiif hojjetanlee jalaa hin hafin har'an tana kanarratti jechuudha kan inni hojjetaatiin jiru. Hatta uummanni walloo maaliif gargaarama haga jedhu takka jechuudha jechuun wantoota fofokkattuu inni itti barreessaatti jedhu irra deebi'aaf malee guddisuu fi miti inni san barbaada waan ta'eef jechuudha. Haga sadarkaa itti uummanni walloo musliima waan ta'eef gargaarama haga jedhu takka shuufama miilala amma sadarkaa kanarra jechuudha. Innaa fedhiin isaanii duuba namoonni akkanaa kunniin akkuma jenna sheexaanummaadha waan taateef kanaadha fedhiin isaanii waan ta'eef jechuudha. Of eeggachuu qabna isin jechuu barbaadeeti. Ana bira duumoo baala biraa yaanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaan haa tura.